waaqeffatan bakka waalcha dhabe turree waaqeffatan bakka waalcha dhabe ayyaantuma moona umma fuula dacha uyoona ayyaantuma moona ayyaantuma moona no media walqixxaachuu qaba turree waaqeffatan bakka waalcha dhabe turree waaqeffatan bakka waalcha dhabe abbaan namaa yoo du'e ilmoota abbaa ofii awwaalata malees namni tokko nama na awwaala awwaalcha yoo dhaqe reeffi bittaa ta'e waaqatu meefoo awwaala malee biyya irratti latirratti awwaala jedhan malee kuma sadii as kennitu malee nama ajjeesee naannoo biyya nama ajjeesee biyya irratti kuma sadii as taa'ee fudhate silaa biriiraan na awwaala ilaala lafa abboota keenya irraa kutatanii deebi'anii aga awwaalcha dhorkachuutti geenyee jechuudha. Sadarkaa kana geenye. Tuffii dhaloota kanarraa qabaniin alagaan Oromoo ilmaan abbaa takka waaqeffataallee ta'e amantii biraa yoo qabaate kan duraatti kan jireenyatti wajjin jiraataa ture kan wajjin nyaatee wajjin bobba'ee galaa ture bu'aan isaa bu'aan amantii hin qabu. Bu'aan amantii hin qaba. Bu'aan reeffa miti maqaan isaa. Reeffi waan amantii hin qabneef lafuma isaa anuma isarraa kutanii deebisanii akka waan reeffi amantii qabuutti sagantaa ofii da'oo godhachuudhaan dhaloonni kun akka ofii isaatti wal fixu. Sagantaa dhaloota kana wajjin akka hin jiraanne godhu tolchuudhaan ofii isaaniitti magaalaa ta'anii dhaloonni keenya akka wal miidhu godhamaa ture. Tooftaan kun bakka baay'eetti baramee jira jechuudha. Keessumattuu akka aanaa kanaatitti rakkoo yeroo darbe nu mudate sanii wal qabsiifnee sochii dhaabbata kanaa namni akka hubataa deemu beekanillee osoo hin beekin namni dhuguma Oromoon tokko waaqeffataan aanaa kana keessa jiraachuudhaan ani hin beekuu jedhu namni biyya bulchu tokko miidiyaa addunyaatti dubbatame waan ta'eef irraa saalinee walii haasa'uun barbaachisaadha. Alagaan illee Oromoon illee waan dhaga'eef amma galmoota silaa aga ammaa waamne kun silaa aanuma kana keessa jira. Galma malkaa birrattee kun waggaa 6 malkaa margaa gara waggaa 4 achumatti galma malkaa margaati lafti itti waaqeffatan kennameefi ani waaqeffatumti as jiraachuu hin beeku yoo jedhu gonkumaa Oromoo kijibuun akka hin danda'amne. Muraasni yaa dhufanii dubbisanii xaaliyaan illee dhufaa turan jedhanii Jaafari waan ta'eef eeganas galee eeganaas immoo xaaliyaan na qaqqabee jira waan ta'eef waan an danda'u waliin mari'achaa turre hojiitti garuu hin jijjiirree jechaadha. Hojiitti hin jijjiirree waan jiru sana hojiitti jijjiiruudhaaf haala mijeessuudhaaf immoo yeroo nama gaafataa waan jiru hunda keessa darbuun dirqamataa jechuudha. Amma wanti hunduu iddootti deebi'utti amma wanti hunduu iddootti deebi'utti jechaadha. Inuma yeroo itti walillee lolli jira jechuudha waajjira kootti wal hubachuu dhabuudhaan yeroo itti walitti mufanna jira garuu walitti mufannu sirguun waliin geenyu. Ani asitti carraa kana fayyadamuun jechuu barbaadu akka miiraa keessa galuu qabnu jechuudha. Naannoo kana jiraachuu isaatti iyyuu hin beeku waan jedhamu sana namoota immoo jaalatis osoo hin jaalatanis immoo ija hamaanis nu laalanis isaan sansuuta inni hubachiisuun gaarii ta'an itti fakkaataana. Rakkoon biyya kanatti ilmaan abbaa takka sagantaa garaagaraa nama godhachuudhaan wal ficcisiisuudhaaf akka wal fixaniif godhamu amantii fedhe haa qabaatu Oromoon duruun nu dhukkuba. Kana beekuu qabna. Kanaaf jarmiyaan kun waggoottan 6 kana keessatti
galmi nuu gannee talaa hin galchine hin jiru. Iddoo awwaalcha itti namni yoo du'e awwaalamullee iddoo silaa sagantaa itti gaggeeffatullee gaafachaa ture. irratti dhalate gubbaa irratti immoo kunin ajjaalfeen irraa qooddata silaa innuu gara biraatiin natti dhufe jechuudha. Keessumaa mana nama baafatu maali? Meelaana jechuummaa jala gadi baanee immoo noona dhabnee isaan mana rafan. Kuni guddina Oromoo keessatti hammam dhiibbaa ta'e. Tokko Oromoon kan dagachaa ture turas. Namni afaan isaa afaan namaa itti gaafa bulu rakkoo addaa. Afaan isaa odoo beeku afaan namaatti bulu. Gaafa haadha isaa mooksu immoo kootu jedhee waam siin qadda isaa jedhan. Silaati keenya turuu hin qabdu. Badaa addaa hin qabdu. Uumama ishiiti. Ilma dhaluun uumama ishiiti kan maal qaddafamte. Ilma yoo dhaltee dhosee dhalte bee yaada siin dhalte bitire. Waan uumama hidhuu maal qabdii qaddafamte. Nama silaa kan dhalte garuu waan nuti hin bodaamtee too kana keessatti hirina addaa uumte jira. Uumaa Oromoo keenya kan qateen tokkoffaa sarbummaa humna dhabeenya miti. Humna qabna humna miti ragaa nu rakkisa. Inni afaan biraatti nutti dhufatu gabataa keenya luka dhee. Gaafa gabataa keenya luka dha'u namni ka'ee isaa wajjin hin taakkalu dhabame akkuma dheettan bifata. Maal taane nuti qorqoorratti ijaara. Nuti rakkee manatti waan. Maal inni akkuma bakkuma argate saree bakka harka nama karraatti ture booda Oromoon. Kana baaree odoo teenye. Kana odoo beeknu teenye garaa keenya keessatti maaliif seeta wallaallee miti waan akka keenya keenya godhaa ture ifaan ifa beeknu. Saa ofeedha Oromoon du'aa jiraa nyaataa ichaa ture waamna guddoon keenya kan beeknu. Kana hunda odoo harka raalaa qabnu immoo maal godhoo kaas deeban immoo kottaadhaa salaana kiifidaadhaa jedhu qamadii. Kan baatee geejjisuma. Achumatti immoo sisin nu gachiisan. Silaasumatti qotes mootuu geejji. Eenyutti darbeedha immoo haala keenya miti kan darbeedhaa ture. Haaluma keenya turaa ture. Gaafa mootuu waara jedhe kirrii maatii kana ittire. Ittire raawwatte ati nungatu tambootu teenya. Saa tamboo taate nyaanne inni isaan. Nyaanne. Nyaanne wajjaan. Itti badoo isaa fudhata. As deebi'ee immoo maqaa maammoo ani nafsa baatire. Nafsi keessa akkamitti abbaataa waaqayyo nama irraa kun uumamarra jira. Durdurii jira. Duruma durii kuni jira. Sun gaafa ka'ee nurra qubaddu nutu gurgabataa jalatti guddisee fi nutu ol fuudhee waa kan ba'e. Jaarraa maqaa gara badiitti odoo deemanuu xinnoo numa dhaadhatu haa fokkoran. Omaa miti fokkoraan mana sinama oolchuu alas nama bulchu. Uma jidduu keessa sabsaabee ho'iin argamti booda. Nama nu muidhu kan immoo waan ayyaan Oromoo isaa hadhiib. Ayyaan Oromoo isaa darbatu. Karaa karreerraa isaa haa godhu. Akka inni lafan qubanne bubbeetta ila isa taa'uun. Kaabbee sarraa haa fudhatu. Aleele. Yani har'a akkana dhufuu kootiif iddoo hojii kootii walii wal qabatee osoo hin taane as dhufuu kootiif carraa guddaan qaba jechuudha dubbachuuf. Namni tarii waan baay'ee dabarsaa waan dabarsu kan ammoo yoo hin hubanne ta'e yoo waliin hin mari'anne ta'e rakkisaa jechaadha. Dhugaan jiru kaamaa tureesi osoo wantoonni haasa'aman kun silaa bifa PowerPoint-tiin qophaa'anii dhugaa jiru kana ilaalaa deemuun hin danda'amu jechuudha sirriitti. Amantaa kiristaanaa fudhanne jaarraa arfaffaadhaan biyya kana galee musliimoo fudhanne yeroo gurbaan naannoo jaarraa torbaffaa protestaantiin naannoo jaarraa 16ffaa babal'achaa tumarra jira jechuudha. Karaa tokkos karaa biraatiinis karaa siyaasatiinis karaa faayidaa adda addaatiinis kan itti addadatan jechaadha. Amantaan waaqeffannaa immoo jalqabuma eka akka Afrikaattis kuushii nu ilmaan kuushii maddi keenya hiddi keenya isaarraa dhufne waan ta'eef gara sanitti deebi'uuf aarsaa gaafate jechaadha. Sirriitti aarsaa guddaa
dadhabbii guddaa waa bayitii guddaa nama gaafata. Kana wajjin immoo nuti egaa isin waan baay'ee kaastanii duubatti deebi'ee wanti hin jedhu jiranii kana hunda bakka jirutti deebisuudhaaf obsa nama gaafata maaluma oolu. Obsa guddaa nama gaafata. Yoo obsan garuu bakka barbaadan ga'uun hin danda'amu jechaadha. Yoo obsan yoo ciniinnatanii deeman bakka barbaadan ga'uun hin danda'amu. Bakka barbaadne san ga'uu kan dandeenyu gara aadaa duudhaa haadha abbootii keenya deebuu kan dandeenyu immoo wal dhaggeeffachuudhaan karaa aadaa fi duudhaa abbootiin keenya nu dabarsan osoo isarra deemnee raannee har'a lubbuun haga ammaatti asaa taphisuun aarsaan taasifamu ture. Dhiigni obboleewwan keenyaa hin dhangala'u ture. Namni barumsumallee jechuudha barumsaaf bahee aarsaa biraa ta'ee deebi'e jechuudha. Nuti deemnee barachuurra barumsi nutti ta'aaf nagaadhaan yoo haadha abbaa keenya jiraanne waan guddaadha akka kootti jechuudha. Nagaadhaan haadha abbaa keenya yoo jiraanne waan guddaadha. Haadha abbaan keenya nu dhabuun barbaadan. Duuti sirriin immoo yoo haadha abbootiin keenya isaan awwaalle malee yoo isaan nu awwaalan kundoo sirrii miti. Kundoo jallaadha. Kundoo abaarsati jechaadha. Haati fi abbaan dhaabbattee ilmoo isaatii boochuun kun iddoo garagartuudha waan ta'eef isa kana amma wanti ta'aa jiru walumaa galatti ani gara magaalaa kan eegan dhufe naannoo Jaabraffaa Tirreefuun deemaa jira. Namoonni muraasni yaa'u dhufanii na dubbisanii xaliyaan illee dhufaa ture naan jedhanii Jaafarii waan ta'eef eeganis galee eeganaas immoo xaliyaan na dhaqqabee jira waan ta'eef waan an danda'u waliin mari'achaa turre hojiitti garuu hin jijjiirree jechaadha. Hojiitti hin jijjiirree waan jiru sana hojiitti jijjiiruudhaaf haala mijeessuudhaaf immoo yeroo nama gaafata. Waan jiru hunda keessa darbuun dirqamataa jechuudha. Amma wanti hunduu iddootti deebi'utti. Amma wanti hunduu iddootti deebi'utti jechaadha. Inuma yeroo itti walillee lolli jira jechuudha waajjira kootti. Wal hubachuu dhabuudhaan yeroo itti walitti mufanna jira. Garuu walitti mufannu sirguun waliin geenyu. Ani asitti carraa kana fayyadamuun jechuu barbaadu akka miiraa keessa galuu qabnu jechuudha. Akka magaala keenyatti wantoota jiran amma danda'amaa ta'e anis iddoodhaaf isaaradha hojimaatichaaf isaaradha waan ta'eef waan jiru amma danda'amaa itti deeman jira. Guutumaan guutarruma kanallee kaasanii namatti kennamuu baate waan jiru walumaan gargaarree waltumsinee wal deeggarree mijeessina gaafii guddaan kan na bira dhufe galma waaqeffannaatii fi iddoo awwaalchaatiidha. Waan jiru mijeessina walumaan deemne jechuudha. Arruma kana iddoo kana hoodhaa kana jechuuf immoo nama rakkisee jechaadha. Sobee deemuun hin ta'u mitire. Sobni dhagaa maartii nu balleecha waan ta'eef jirana. Kanaaf ani bakka hoodhaas hin jedhu kanan jedhuti. Ujjumaan laallaa deemnaa wanni ammaatti sitti deeme jira. Xiqqaatee lafoota magaalaa bukeessa jiranis amma danda'amatti adda baasan jira. Sun immoo manni hojii tokko ittiin bulumaatti sabansaa qabaa labsiidhaan qajeelfamaan hojumaataan bula waan ta'eef sanarra dhaabbannee waan jirutti deemna jechuu barbaadanii kanarra baay'ee ittiin deemu. Hojiin illee deebisuu wayya malee baay'ee haasawunis gaarii miti. Hunda garra garuu addatti kan na gammachiisena qaamni jiru kun qaama dargaggeessaa qaama shamarranii kutaa hawaasaa kan jechuudha. Kanas jiru abbootii keenyarra haadholii keenyarra hundi keenya warra irra dabbasaa jijjiirra arriibaa hunduu hin dabarra. Boru kan itti hafu eenyu warra asiru kan jechaadha. Warra asiru kan kuni waan baay'ee nama gammachiisa. Ani haala biyya keenya amma irra jirtu irratti waan nageenyas haa ta'u kan misoomas haa ta'u egaa waan ammas dhageenya kuntiyyuu gahaadha jechuudha hundi dubbatamu. Guyyuma tokkos immoo biiftuma takkatti sa'a 24tti hundas dubbatanii fixuun hin danda'amu waan ta'eef inni qaamni jiru kun qofti magaalaa Mogor nagaa taasisuudhaaf misoomsuudhaafis taanaan waan barbaade hojjechuudhaaf gahaadha jechuudha. Of ilaalaa deemuun nu barbaachisa jechuudha. Har'a aadaa warra lixaa kan biyya keenya keessaa ka'anii kan sabni biraan irratti raawwate naannoo biraan irratti raawwate dhiisatii hundarra ceenee garuu amma kan warra lixaa
biyyoota Awurooppaa jechuudha. Isaan asirratti nurratti doorrisaa jiru kan nu bo'ojaa jiru waan ta'eef isa kanas ilaalcha keessa galchine amma danda'amaa ta'e keenya yoo osoo qabannee deemnee hin fidhu jedhan aadaa uffannaa keenyas qabannee osoo deemnee haala nyaata keenyaa waliin hojjechuu waliin jiraachuu hin fidhu ittiin baanu kana waan ta'eef amma danda'amaa ta'e ofaa taanu mitiree wanti jedhu waan jiru hundi keenya. Yoof taate goota taata yoof taate sammuu keetiin bohaarta jechuudha bohaaraa taata miirri eenyummaa keetillee gaafas itti dhagaama jechaadha. Kana yoo jedhamu immoo hundiyyuu adeemsan jechuudha. Killeen suuta miilan deemte waan ta'eef hunda keessa dabartee lukkuu guddaa taate waan ta'eef amma danda'amaatti ani wanti guddaan nurra eegamu obsaaf tasgabbadhe jechuudha. Aarsaan taane akka hin kaffalle aarsaan taane kaffalu nurraan eegamu jechaadha. Dhuguma dubbachuuf akkuma waan dura jettan san naannoo kana jiraachuu isaatiyyuu hin beeku waan jedhamu sana hawaasni magaalaa kana sin beekee abdiin qabu jechuudha. Namoonni muraasa ta'an irratti tokko namni ana jedhee waa'ee maalummaa isaa dubbisatee qorate yoo ta'e waa ofii yaada yoo ta'e tokko kana lammaffaa irratti immoo haalli inni keessa dabarsellee miidhaa mataa isaa waan qabuuf qaamota immoo jaalatis osoo hin jaalatinis immoo ija hamaadhaan nu laalanis isaan sansuuta inni hubachiisuun gaarii ta'an itti fakkaataana ergaan koo kanuma kan waan jedhee nagaa ulfaadhaa boraa bula.